Nakam san nageenyi baraadha. Yaa wanni jajjabduu lafa dhufte wanni kun qaraa nuun dhaareeffanne qaraa la koomnamii zimmidhaa haasa'u jiru jedhan. Garuu ammoo nu hilaa dhuga taate mooyyalenuu yabaate. Mooyyalenuu yabaate sila viidiyoo as gubbaa kaa'isan garsiisan immoo tiktookiin hin dhoorti. Seer tiktookiin dhowwaa naa deemuu diti. Kanaafuu silkiin baay'inaan nama dabalsuun silki tana silkii sun ofirra eegaa xiniqaaqee tochaa gulantaa mi'anna irra badettanii allaattiin isanii nyaatinii akka allaattiin isanii nyaanne ta'a ofirra eegaa. Mooyyal lama lama gama garriisullee gargarriisuni nam dhiira tokkoof nam dubara tokko. Wanti qaraa quraan gara fayyii jedhanii ni falfattu. Namni dhufee akkasi qabata. Okaan harkisi fuudhu. Hallee namallee ofirra eega namni hin beekne harki fuudhina. Namni dhufee namaan cabbaxaa jedhanii nam tokko nama gara bombaasaa kanatti ta'anii dhaananii ijjeessan tokko nam qabatee mela wanni sun namni huwweensi qabachuun dhabi ilaaloo jedhanii wanni fagoo dabarti. Kanaafuu lama mooyyalee hin baati. Wanni mooyyalee hin bahe mala gar hin bahiniin hin qabdu ofirra eega xiniqaaqee tolcha. Nam dubraa hallee yoo namni yookaan cabbaxee yookaan qabateeni yookaan silkii sun dawwalaan silkii kaasanii nafsaalaa bobaa muchuu huncufti keebbataadhaan. Kanaafuu waan sun ofirraa eegaa xiniqaaqee tolcha akka malee dhaamsa keessa. Yoo inni sun gulaan isan jala itti dabarte hin dhageenye nuun dhaamne hin jedhina. Nagaa kennaa oola. Ciao.